Oke, dursee egaa laayifii kanallee kan barbaadu ture. Sababni kaasa illee namni yaalaa jiruu fi biyya keessaa baay'ee burjaaja'a. Hedduun isaanii kan profaayilii gurraachisa. Gama keessatti illee hedduun gaafachaa jiru. Kana waan ta'eef immoo dirqama yeroo manni keenya burjaaja'u calliftee ilaaluunis yeroo sabni kee burjaaja'u calliftee ilaaluun hedduu nama dhiba. Sababuma sanarraa kan ka'e kan laayifiis dhufuu danda'e. Amma haala yeroo ammaa deemaa jiru kanarratti keessattuu dhimma qabsaa'ota keenya isaaniin kiyyoo diinatiin sakaalamanii manhidhaa keessa jiran jechuudha. Dhimma isaaniitiin wal qabatee waan haasa'uu barbaadetu jira haala amma deemaa jiru kanaan jechuudha. Ambulaansiin akkatti deemtee achi seenteerti waan jedhu irratti Qaallittii mana hidhaa Qaallittii yookaan kiyyoo diinni nuuf qopheessisan achi deemteerti kan jedhu. Deemuu danda'a. Meebii yoo deemes hanga ammaatti immoo qabatamaan wanni ta'e ragaan qabatamaan nu bira ga'e hin jiru. Deemuus danda'a, deemuu dhabuus danda'a. Kanaaf uummata keenya irraa maaltu eegama? Profaayilii gurraachessa osoo hin taane, yaadduuf dhiphachuu osoo hin taane, osoo qabsaa'onni keenya manhidhaa san keessatti waan tokko hin taane, osoo diinni rakkoo tokko irraan hin geenne waan nurraa eegamu gochuutu dursa. Ifama bahee. Kanaaf immoo uummanni keenya tasgabbaa'ee waan irraa eegamu gochuu qaba. Maaltu nurraa eegama? Hanga danda'ameen tokko taanee ka'u. Keessattuu qeerroon biyya keessaa, ijoolleen keenya qeerroon biyya keessaa hedduu naaf bilbilaa turan gama kallattiitiinis, gama miseenjara, gama feesbuukaatiinis. Maaltu nurraa eegama? Yeroo hiriirri jiru akka kaleessa yeroo wayyaanee ofirraa ariinee biyyatti galchinee sanitti hiriira baaneetiniin mootummaa kan dura dhaabannee qabsaa'ota keenya kaleessa kiyyoo diinaa keessaa uummata keenya guutuu baasisan hidhaa baasuudhaaf nuti warri biyya keessa jiru qabsaa'uu qabna. Inni biyya alaa jiru galata guddaa qabdu rafaan jiran warroonni Awurooppaa fi Ameerikaa irra jiranis jechuudha. Akkasuma warroonni biyyoota Arabaa irra jiranis kallattii danda'ameen qabsaa'u. Kana yoo jedhu inni biyya keessaas qabsaa'aa jiru jechuu kooti miti. Qabsaa'aa jira. Haa ta'u garuu qabsoo akka Joohar yeroo ala jiru waggaa 4 waggaa 5 irraa qabsoo akkasiitti biyya keessatti wayyaanee hidda lafa qabatee akkasitti uummata keenya corataa ture san buqqise. Haala saniin uummanni keenya ka'uu qaba inni as jechuudha. Akka biyya keessaa haala saniin ka'uun ni hafa. Joohar bar nama biraa abdatee miti kan biyya gale. Jireenyi isaa dhiisee kan biyya kana galee nama biraa abdatee osoo hin taane uummata keenya abdateeti. Nu abdateeti jechuudha. Baqqalaa Gabraa umrii isaa guutuu mana hidhaa keessatti akkasuma qabsaa'onni biraas sababa dhimma Oromoo dubbataniif mana hidhaa keessatti hanga har'aatti. Nu maal godhaa jirrame? Mee mataadhaan ufaa gaafannu mataadhaan wal gaafachuu jechuun keessuma keenyatti gaafii kana keessa keenyatti taa'u. Nuti bara waan tokko humneen ka'inii fi malee qeerroon biyya keessaa osoo tokkummaadhaan kaane ta'e. Osoo tokkummaadhaan kaane wanti nu danda'u biyya keenya irratti abbaa taanee dhuunfannee tokkummaadhaan kaana barra. Akka barbaannetti tarkaanfachuu dandeenya. Sababa tokkummaa dhabnee fi sababa harkuu taaneef sababa mallaqatti qabsaa'onni keenya kaleessa
ummataaf qabsaa har'a mootummaa mallaqaan hedduun isaanii jijjiiramanii bahaa gala wal dhoogaa ofumaa wal sakaalaa sababa jarriin sun bitameef Oromoon nama baay'ee dhabe nama baay'ee tu qabsaafis nama baay'ee qabsaa qabas nama baay'een itti bitamus keessa jira Oromoo numa walitti bitamee wal qabaara maaf barbaachise kun barbaachisaa miti barkun inni narra mindeeffamee qarshii 10 nyaatu gaafa bilisummaa saba isaa wajjin bilisoome 20 30 nyaatu danda'a keessatti maaf of hin agarree inni akkasitti yaade amma sabarratti bitamee saba isaa burjaajessaa saba isaa hidhaadhaan takara irratti bitamee basaasaa bahagala qabsaa'ota keenya bahagala dhoowwaa isa man hidhaa jirullee achitti rakkisaa erga guyyaa torbaati irra joorfaa nyaata nyaanne eenyu fi uummataa fi achi keessa ta'anii hangam akka qabsaa'uun ulfaatu manni hidhaatu daran nyaatas nyaattu kasitti toluu miti irratti deebi'ee achi keessaa nyaata isaa soo nyaatiin hangarraatti torbee caaluuf deema nuhoo maal godhaarraa jennee of alaallu dhugaa isinitti maal laayifii waan akka laayifii seenuu jibbuu hin qabu hin barbaadus ture garuu mootu dirqameeti wanti seeneef jechuudha gubaa keessa kee jiru tokko dubbattee xiqqoo keessa kee hin qabbanaa walumaa galatti immoo wanni jechuu barbaadu qabsoon nu haftii hin kaane nu haftii tolchitee nu haftii obsa gaafatti qabsoon aarsaa gaafatti hanga lubbuutti dhabuutti eebbisaa addunyaa Haacaaluu Hundeessaa